barsiisaa isheerraa jaalalaan qabamte. Nagaan isiniif haa ta'u, har'a fiilmii mata dureen isaa My Teacher My Obsession jedhamu gabaabsinee wajjin ilaalla. Viidiyoon kun akka isinitti tolu waan shakkineef like gochuun eegalaa. Chaanalii keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Turtii gaarii. Fiilmichi yeroo jalqabu intalli Kaayilaa jedhamtu mana barumsaa keessatti namoota hunda suura kaasaa jirtu. Barsiisaa isaanii haaraa afaan Ingiliffaa isaan barsiisu Kirisiin agartee xiyyeeffannoon ishee guutummaa guutuutti gara isaatti harkifama. Intala beekamtuu fi bareedduu mana barumsichaa kan taate Tirishiyaan Kirisiin guyyaa lama qofa keessatti miidhagina ishee fayyadamuun kan dhuunfaa ishee godhachuu akka dandeessutti amanti. Barattootni hundi keessumaa barattootni dubaraa barsiisaan Ingiliffaa kutaa jalqabaa isaaniif seenuu isaatti guddaa gammadaniiru. Kirisis takkaatti dubartoota mana barumsichaa sanaaf kiraashii ta'a. Tirishiyaan yeroo otoo hin balleessin kilaasii booda Kirisiin bareedina isheetiin kiyyeessuu yaalti. Karaa biraadhaan Kaayilaan bakka bashannanaa isheen yeroo baay'ee keessaa hin dhibamne yeroo deemtu intala Raayilii jedhamtu waliin wal barti. Raayiliin Kiris abbaa ishee akka ta'e isheetti himti. Hiriyoota erga ta'anii booda Kaayilaan Raayiliin mana isaanii dhuftee akka qo'attu gaafatti. Kunis Kiris waliin walitti dhiyaachuuf akka carraatti ilaaltee ture. Guyyaa itti aanu Kaayilaan fedhii Kirisiif qabdu mul'isa. Suurota hedduu isa kaastee gara manaatti yeroo deebitu harmeen ishee dhiira wajjin bashannanaaf bahuuf uffata uffachaa otoo jirtu argite harmeen ishee uffata haaraa akka bitatteettu hubatti. Galgalas waa'ee Kiris yaaddee miirri gaarii ta'e isheetti dhagahama. Guyyaa itti aanu Kaayilaan gara mana Raayiliifaa deemtee yeroo otoo hin balleessin waa'ee abbaa ishee gaafachuu jalqabdi. Deebii yeroo kennituufis Raayiliin haati ishee otoo dhiira biraa wajjin ciistu argee akka wal hiikan ibsitii fi itti aansee Raayiliin harmeen ishee ji'a ja'atti ishee gattee akka sokkiteetti himtee gara mana fincaanii yeroo deemtu Kaayilaan dhokattee gara kutaa Kiris seenuun gadi ciistee yaadaan isa wajjin of ilaalti. Buleessaas mana barumsaatti Tirishiyaan hanga ammaa ija Kiris keessa seenuuf yaalii taasistus Kiris garuu kiyyoo isheen diriirsite keessatti qabamuu hin dandeenye. Kilaasii booda Tirishiyaan Raayiliin hiriyaa ishee godhattus Kaayilaan lamaan isaanii bakka tokkotti yeroo isaan agartu hinaaffaan isheetti dhagahamuun Tirishiyaan balaa akka taatee fi Kirisiin akka barbaaddu Raayiliin gurra buusti. Tirishiyaan barsiisota tokko waliin seenaa akka qabduu fi barsiisaa baayoloojii waliin ciistee barsiisaan sun akka ari'ame Kaayilaan Raayiliitti himti. Guyyaa sana Kaayiliin Raayiliif bilbiluun Raayiliin dhiyootti umuriin ishee 18 akka guutu itti himnaan Kaayiliin sababa kanaan mana isheetti ayyaana guyyaa dhaloota ishee akka qopheessitu yaada dhiheessitee namoota hedduu akka waamanitti himnaan waliin dubbii isaanii kanas gara Kirisitti jijjiiruun waa'ee seenaa jaalalaa isaa gaafatti. Kiris dubartii waliin akka bashannanaa jiru barti. Innis haadha isheetiin alaa dubartii biraa waliin bashannanaa hin turre. Isheenis jaalala isaaniitti naafuun guyyaa isaanii jalaa balleessu yaaltee uffata inni uffatee jiru irratti bishaan dhangalaasti. Kiris uffanni isaa waan jedheef mana isaaniif buluuf dirqameera. Yeroo irbaata nyaatanis Kaayilaan ija ishee Kiris irraa kaasuu hin dandeenye. Haati ishee fi Kiris kan dabarsaa jiran arguu dhiisuuf jecha gara kutaa ishee deemtee haati ishee fi Kiris akka wal dhungatan waa yaaddeef yeroo isaanii balleessuuf wayita uffata ishee jijjiirrattu namni tokko ishee ilaalaa kan jiru waan ta'eef sodaattee akka ta'e sobdee haadha isheetti himti. Kaayilaanis haati ishee fi Kiris wajjin akka hin bulleef beektee isaan waliin taati. Kirisis intala isaa Raayilii fi Tirishiyaan waliin akka ta'an isheetti hime. Buleessaas ganamaan Kiris Kaayilaatiin mana barumsaa geessaa achumaanis Raayilaa akka gaggeessan ishee gaafate. Konkolaataa keessatti Raayiliin eegaa otoo jiranii Kaayilaan Kirisiin mararuuf yaalaa amman kana nama guddoo akka taatee fi wanta fedhe gochuu akka dandeessu isatti dubbatti. Waliin dubbii isaanii keessattis Raayilaan dhuftee dabalamuun gara mana barumsaatti imalanii. Mana barumsaatti Kaayilaan Raayiliin kanaan dura waa'ee Tirishiyaa akeekkachiiste waan turteef maaliif ishee waliin akka taatu gaafattus Raayiliin yeroo kana Tirishiyaan barsiisaa baayoloojii waliin akka hin ciisnee fi barsiisicha waliin kan ciise Kaayilaa mataa ishee akka ta'e akka itti himte beeksifti. Kaayilaanis Tirishiyaan sobdee akka ta'e itti himaa. Raayiliin kutaa sana erga baastee booda Tirishiyaadhaan Raayiliirraa akka fagaattu itti himtee ishee doorsisti. Haa ta'u malee Tirishiyaan homa waan itti hin fakkaanneef akka ishee hin ilaallanne itti dubbatti. Galgala sana Kaayilaan xiyyeeffannoo argachuuf qofaa teessee suura of kaasaa turte. Guyyaa itti aanu Kaayilaan lookerii ishee yeroo bantu suurota kanaan dura of kaasteen guutame agartee kallattiimaan gara Kiris deemti. Kirisis gochaa kana nama itti gaafatamummaa isaa fudhate akka argu isheetti hime. Raayilis isaan lamaan wal biratti argitee allistee deemti. Sana booda Kaayilaa fi Raayiliin dhiifama waliif godhanii Kaayilaan barsiisaa baayoloojii waliin kan ciiste ishee akka taate Raayiliitti himti. Ilaalcha itti aanuun haati Kaayilaa Kiris waliin wal arguu footoo qophooftu agarsiisa. Kiris wayita mana fincaanii deemu bilbila isaa tuttuquun ergaawwan Tirishiyaa wajjin waliif barreessan argite. Haadha isheetti agarsiisnaan haati Kaayilaa
Kiriis barattoota isaatti akka fayyadamu yaaduun Kiriis wajjin addaan bahanii karaa biroodhaan Kaayilaan baay'ee gammaddeetti. Sababni isaas haati ishee daandii isheerra waan maqxee fi sana booda gara Kiriis jiru deemuun waa'ee waan uumame sanaa yeroo haasa'an Kaayilaan Kiriisiin ofitti harkisti. Innis kiyyoo ishee keessa galuun mijatee fi haala miira keessa isa galchuu danda'uun isa dhungannaan miira isaa to'achuu waan hin dandeenyeef jaalalaan raawwatanii dhumarrattis Kaayilaan kan barbaaddu waan argatteef baay'ee gammaddeetti. Boodas Tiriishiyaa fakkaattee ergaa isaaf ergaa kan turte ishee ta'uu fiilmichi nutti agarsiisa. Guyyaa itti aanu kilaasii keessatti poolisootni gara mana barumsaa dhufuun Tiriishiyaa qabatanii tokko. Sababni isaas ergaawwan sana Kaayilaan Kiriisiif erguuf karaa isheen itti fayyadamtee fi lookerii keessatti suurri Kaayilaa heddumminaan waan argameef ture. Galgaluma sana Kaayilaan gara qophii guyyaa dhaloota Raayilii deemuun kennaa kennitee fi gara kutaa Kiriis deemuun isa waliin ta'uuf yaalti. Kiriis ammoo haalota isheen irra jirtu to'achuu yaalus waan hin danda'amneefiif jaalalaan raawwachuuf otoo jedhanii Raayiliin akka tasaa kutaa sana dhuftee isaan arguun hojii isaaniitti itti qaanoftee isaan tuffattee baati. Kiriis ishee hordofuu yaalus Kaayilaan suusii alkooliin kan qabamte ta'uu sobdee isatti dubbattus dubbii ishee dhimmatti qabachuu dhiisuun Raayilii barbaacha gadi bahee. Buleessa ganama Raayiliin haadha Kaayilaaf ergaa gabaabaadhaan waan uumame hundatti himnaan yeroo barnootaa booda haati Kaayilaa dhuftee Kiriis kabaluun Kaayilaadhaan fudhatte sokkiti. Kaayilaanis haadha isheetiin umuriin ishee akka gahee fi nama barbaadde waliin jaalala jalqabuu akka dandeessu dubbachaa ishee fi Kiriis jaalala keessa akka galaniiran isheetti himti. Raayiliinis Kiriisiin maaliif akkas akka godhe gaafannaan Kiriis waan hundumaaf dhiifame ishee gaafate. Guyyaa kanaa booda Kaayilaa waliin akka waliin agarre waadaa seennaafiin Raayiliin gammachuudhaan dhiifama gootii fi Kaayilaanis Tiriishiyaaf bilbiluun kilaasii booda ishee arguu akka barbaaddu gaafatte. Tiriishiyaan bakka wal qacaranitti yeroo dhuftu Kaayilaan waan hunda ofii ishee akka raawwatteetti himaa. Yeroo lammaffaaf Tiriishiyaadhaan balleessitu taasisuuf of reebuu fi quba ishee ofirratti caccabsu eegalte. Waan hunduma kana erga ofirratti raawwattee booda Kaayilaan gargaarsaaf yeroo iyyitu Raayilii fi Kiriis ishee qaqqabanis Kaayilaan Tiriishiyaan reebicha hamaa akka ishee irraan geessisti isaanitti himti. Sana booda Tiriishiyaan qabamtee mana dabaa seente. Kaayilaanis gara hospitaalaa deemti. Raayilii fi Kiriisis ishee hordofanii gara hospitaalaa deemanii Raayiliin abbaa ishee waliin kan jalqabdee turte amma xumura akka argate Kaayilaatti himnaan isheenis yaada ishee irratti walii galte. Achumaanis harki ishee waan miidhameef Kaayilaan eerbuukii ishee Raayilaan akka fudhattu gaafannaan isheenis harkaa fuuti. Guyyaa itti aanu Kaayilaan Raayilii fi abbaa ishee yeroo dhumaaf argitee nagaatti dhaammachuu akka barbaaddutti himnaan Raayiliin yeroo sokkitu Tiriishiyaan waan hin jirreef Kiriis wajjin ta'uu akka danda'an isatti dubbatti. Yeroo kanaa jalqabee Kiriis walitti dhufeenyi isaanii akka dhumee fi qofaatti akka isa dhiistu isheetti himaa. Haa ta'u malee Kaayilaan haala adda ta'een Kiriis irratti lakkafamtee waan jirtuuf matuma akka isaan dhiisnee fi yeroo hundaa kutaa ishee keessatti isa arguu akka barbaaddu isatti himti. Kanarraa kan ka'es Kiriis isheerraa fagaachuuf hojii isaa dhaabuuf murteessee meeshaalee isaa walitti qabachuuf deeme akka jiru isheetti himee sokka. Kaayilaanis hospitaala keessaa waan akka maqasii fakkaatu haaduu fudhattee bahuun mana barumsaa deemtee Raayiliidhaan jireenya Kiriis keessa lamaan isaanii keessaa namni tokko qofi jiraachuu akka qabutti dubbattee meeshaa qabatte sanaan garaa ishee waraanuun gara kutaa Kiriis deemtee meeshicha morma isaatti qabdee isaan lamaan waliin ta'uuf akka uumaman isatti dubbatti. Haa ta'u malee Raayiliin ammallee lubbuudhaan jirti. Kiriisis ofirraa ishee darbatee ishee miidhuuf yeroo jedhu miilla isheedhaan humnaan isa dhiibdee teebilii irratti addaan waan kufeef of wallaalee ciisaa. Hojjetaan qulqulluun hojjetu tokko sagalee dhagahee gara Kaayilaa deemus isheen akka nama miidhamee fakkaachuun gargaarsa gaafachuu eegalte. Yeroo kana Raayiliin akka ittiin siqne akeekkachiistus Kaayilaan yeroo suma miidhaa irraan geessistus lamaan wal gangalchuu itti fufanii. Raayilaan Keeyiliidhaan miitee lafarra gangalchiteetti. Itti aansuun Keeyilaa fi Raayiliin ambulaansii garaagaraadhaan gara hospitaalaatti poolisootaan fudhatamanii. Ji'oota boodas Kiriisii fi Raayilaan gara bakka biraatti jijjiiramu. Haa ta'u malee Raayiliin gara kolleejjiitti konkolaataa uffattee yeroo deemtu namni tokko bakka dhokatee bahee yeroo ishee ilaalu argina. Kaayilaadha jechuun nama hin saalfachiisu. Ammallee jaalala Kiriisiin akkuma lakkafamteetti jirti. Fiilmiin guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Laayikii fi sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yaada yoo qabaattan koomantii irra nuuf kaa'aa. Viidiyoo biroodhaan hanga nutti deebinutti nagaan nuuf tura.